Akka mooltan kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenya nagaan keenya kan jaalalaaf kabajaa laf jirtan maratti sinaa gahu. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aa qeerroo walloo tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra. Qeerroon kun biyya keessa jira, haala biyya keessaa ni hubata jennee abdii qabna. Waan jirtus nu biraan gahuudhaaf qophiirra jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya qeerroo kana qabatee kan isin biraan gahuu ana muhee callaadha. Haga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya. Aloo, assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Qeerroo walloo. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkami nagaa fayyuma? Nagaa fayyaa jirtani? Fayyaa alhamdulillah. Yee obboleessa keenya gaa haala biyya keessaa quba qabdaa, waan biyya keessa jiru ni hordoftaa quba qabdi jennee abdii qabna. Mee yeroo ammaa kana gaa lolli akkuma ta'etti isinirra tahee xiqqoo takka duuba deebitee lolli suni haalli lolli sun isinitti baname kabara darbee kabara lama akka har'aatti wal fakkaatamoo kamtu irraa bifa jijjiirrateera ka jedhu irraa osoo kaane bareedaadha. Okay, waraanni amma uummata keenya irratti gaggeeffame kun waraana nuyi bara keenya keessatti agarree miti. Waraana addaa dugugga sanyii saba kana lafarraa waraana hojii duula dhabamsiisuuti. Duula saba Oromoo Walloo lafarraa dhabamsiisuuti kan gaggeeffame beektaa. Hayyee ulfaaduu galatoome sirriidha. Akkuma jette gaahee wanni lafarratti isaan hambisuuf deeman hin turre gaahee humnumaa fi dandeettima rabbiin irra nu haase. Mee amma yeroo ammaa kana lolli akkuma jirutti dabre gaahee haalli amma irra jirtanoo isiniin kun qeerroon haalli amma irra jirtan akkamii isinii akkasumatti biyyattiinoo haala kamirra jirti yeroo ammaa kana nageenyi? Okay, yeroo ammaa kana yeroodhaaf tasgabbaa'eera fakkaata, garuu nageenyi egeree fi nageenyi amansiisaan akka hin jirre namoonni beeka keessisaadha beektaa qeerroo keenya. Itti fufi. Kanaafuu amma haalli amma jiru uummannis tasgabbii nageenya amansiisaan akka hin jirre yeroo kamitti har'amoo nageenyi amma cilaanchileen amma jirtutani har'amoo boora yaada jedhurraa uummanni akkuma waliigalaatti kan jiru. Kanaafuu mootummichis haala amma jiru kanarratti uummanni akka hin dammaqne uummata kana tasgabbeessuudhaafis fuulduraaf mootummachumti naannoodhaa kaayyoos fedhas qaba nutti fakkaatu akka nuti beektaa. Kanaafuu haala ragaan tokko informationiin tokko agarsiisutti mootummaan kun karaa kallattiiwwan afraniin irratti qaama nageenyaa isaa qaama humna addaa yookaan liyyuu hayilee ofiin jedhee gurmeeffate kana qaamuma yeroo darbe uummata kanarratti badii raawwate kana karaa kaabaatiin dhiyaatiin godinicha jalatti dhiyeenyaan qaama nageenya naannichaa liyyuu hayilee kana galchaatee jira yaanni jedhamu jira, garuu waan yaade waan beeknu hin qabnu nutis beektaa. Hayyee kallattii bahaatiin dhihaatiin jettu kana mee kallattii kami maqaadha himee akka uummanni keenya hubatu? Amma fakkeenyaaf karaa kibbaatiin naannoo kaara qoreeti kan qubsiisee jiru, karaa lixaatiin naannoo maajjatee fi makkooyi kan qubsiisee jiru. Karaa kaabaatiin harboos sanqallee gara orgobbaa kanaanis qaama nageenyaa duula kana hin jedhamnedha kan galchaa jiru beektaa mootummaan kun. Hello. Kanaafuu yeroo ammaa kana odeeffannoo kana yeroo dhageessan walumaa galatti humna nageenya akka wanni addaa tokko dhufee achi weeraree tokkotti kallattii hundaan waraana gadi buusee itti qophaa'aa jira jechuudha. Kaayyoon jiru amma godinatti jiksee dhuunfachuudha. Mootummaan kun waan biraan jiru kana namoonni beeka beektaa obboleessa. Hayyee jaala kiyya yeroo ammaa kana gaa humni kun akkuma ati baantu kallattii sadii yookaan afuriin gaa marsaa jira. Warroonni godina bulchaa jiranoo maal jechaa jira waan kana quba qabamoo akkamii akkasumatti illee warroonni milishaa jedhanii ganda keessatti godina kana bakka buuna jedhanoo haalli isaanitti deemaa jiranoo akka kamii hoggaa laaltan?
warri hooggansarra jiru caasaan dhaqaarraa gubbatti jiru uummata kan baraaruudhaaf hamma isaaniitti waan danda'ame yaalatti kan jirani. Garuu waraanni amma dhufe kun waraanni bal'aa godina kanatti gaggeeffamee qaama dura dhaabbatu dhabsanii godinicha dhuunfachuudha kaayyoon jiru beektaa. Kanaaf immoo uummanni keenya bal'aan dhiibbaa keessa jiru qabatee uummanni keenya akka dhufu karaa nagaatiin yoo furame kanas hawaasni bal'aan biyya alaatis jiru ta'ee Oromoon bal'aan naannoo Oromiyaatis jiru deeggarsi taasifamuu qabu amma yeroo wal buukee dhaabbatanii balaa amma dhufe kan yoo kan buuse mala isaa ofirraa deebifamuu danda'u uummanni wal gargaaramee uummanni bal'aan kana beekuudha kan qabu jechuudha. Akkuma yeroo darbe itti qophaa'ee itti dhufe balaa guddaa geessisu beektaa. Kanaafuu uummanni keenya waan dhufu kana gaggeessaa waan jedhu dhaggeeffatee nagaatiin yoo fudhate karaa nagaatiin waraanaan akkuma darbe deemaan waan nama dhufu mukallee gaazii beenziilii waan biyya kanarratti taa'amee hin beekne beenziilii irratti naqeete muka gubba waan akkasii. Hayyee obboleessa keenya galatoomee yeroo ammaa kana isin amma warroota godina kana bulchanitti abalu jechuu hin barbaachisu akkuma fedhettu wal cinaa dhaabbatanii waan kana deebisuun barbaachisaadha jette. Isaanoo akka isin waan kana akka wanni kun dhufaa jiru akka isin qophooftan akka of hin daganne akka amma isin jettan kana isaanoo waloo hin taane waan akkanaatti isaa akkasitti akkanatti qophaa'a jedhanii waan isin laatan qabanii afaan isaaniitiin. Rakkoo dhufu kamuu karaa nageenyaatiin akka dhaabbataa jiran yeroo darbe informeeshiniin akka jirutti caasaalee sadarkaan jiran caasaa hamma aanatti mareessaa jiran informeeshiniin jedhu jira. Kun immoo hawaasa isaadhaa uummanni sodaa tokko malee tasgabbaa'ee haala jiru akka irra darbu haala jiru hunduu waliin dubbatanii uummanni wal mari'atee rakkoo kana bara kana haalaan akka irra darbamu hamma danda'e haalaatiidha kan jiru gaggeessaan sadarkaan jiru amma godinaatti. Kan wal dhabbee gaggeessaa godina saba Oromoo kana maqaa shaneetiin guutummaa guututti itti nama nafuma isaaniitti paartii gaggeessaa badhaadhinaa jedhee namni itti amanu hin jiru sadarkaa naannootti qaama siyaasaa kamuu godina kana keessa jiru keessatti qaama siyaasaa kiyya jedheef tasuma fudhachaa hin jiru naannoon jechaadha. Hayyee rabbiin uummata keenya haasattaru walumaan nyaadhamaa jirra jette gaa sirriidha warra gizee addatti sirbaa ture samma hanga waardiyyaa isaanii jalatti ciruu bira gaanii jiran akka ati baantu kanarraa barumsa yoo ka fudhatan yoo barumsa ta'uuf ka ta'u jiraate mee ati uummata keenya kanneen biyya alaa jiraniif kanneen biyya keessa jiranii yoo ergaa maal qabda? Uummanni keenya yeroo darbes wal dhaggeeffachuudhaan injifannoo kanan jedhamne galmeessisee jira. Warra gootawwan jalaa wareegamanis hunduma keenyaafuu obsaa fi jajjabina haa kennu. Diinni yeroo dhufe nama jajjabee goota biyyaa nama dhabsiisaa kun amaluma waraanaati kan jannataan isaan jajjabeetu jedha kan galatoma. Hayyee qeerroo keenyaatis biyya keessa teessee waan jiru nu ibsuu keetiif ulfaadhu ammallee nuti wanni nuti jechuu barbaannu kallattii amma waraanni seenaa jiru kanaan isaan waraana isaanii haguma fedha yoo naqan yoo isin akkati baantu tokkummaadhaaf jaalalaaf tokkummaaf kabajaa yoo jiraate nama injifatu kana rabbuma keenya jedhe isinillee hamma dandeessan informeeshinii walii kennaa biyya keessatti gama kanaanillee nuuf kennaa uummata biraan ni geenya kana isinitti dhaammannaa jiraadhu ulfaadhu isin jenna maqaa dhaggeeffattoota miidiyaa madda nageenyaatiin.